Raameraa hojjenna. Liifti irraati tokkichiinsi 0.8 achiiti liifti irraan irratti lafa dha'e. Guutuun isaan irratti lafa hin dhoofne malee guutuun isaan irratti lafa dha'e baay'ee lubbuu darbuu baay'ee salphaadha jechuudha. Maaltu cabse? Fe'insa maali? Fe'insa laameraa irratti lafa dha'e iddoo magee irratti fe'an. Waan mucaan koo baatu kana anatu baatee jirmaadha Yesuus. Harkaaraan si dhufeera. Ameen. Raayika. Galatani qaba ani galatani qaba isatu nagabe iddoo arsasa nama dadhaba maqaa Kiristoosni ololani qaba ani maadadhaba. Ani maqaan koo Abarraa Digaafen jedhama. Iddoon dhalootaa koo ganda Abbuu Seeraadha. Kanan jiraadhu magaalaa Duukam keessa hojii faabrikaan hojjedha. Faabrikaa iddoon hojjedhu sana hojii baay'ee ulfaataadha. Hojii nuti hojjennu raameraa hojjenna. Laameraa kana osoo hojjechaa jirru liifti irraati tokkichiinsi 0.8 achiiti liifti irraan irratti lafa dha'e harka kanaa jechuudha. Guutuun isaan irratti lafa hin dhoofne malee guutuun isaan irratti lafa dha'e baay'ee lubbuu darbuu baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaafuu gimmaa isaan irratti lafa dha'e harka kun na cabee ture. Na cabee ture mana yaalaa yeroo sanaa fanuuf hin beeku achi mana yaalaa fuudhanii nageessanii mana yaalaa sana nageessaniitu marfee naaf ajajanii achi mana yaalaa sana iddoo algaa na qabsiisanii algaa qabadheen halkan keessaa sa'aatii jaatti doktora waamanii kana naashaganii jiinsamiidhaan jechuudha. Jiinsamiin naashaganii achiiti torbee 3 turte mana yaalaa kana keessaa naan jedhan. Yaa Waaqayyoon jedhe ani as keessaa baheetii galuun barbaada yaa Waaqayyooti na gargaarii kan torbee 3 kana ati na gabaabsi jedhee Waaqayyoon kadhadhee gaafan kadhadhu kan torbee 3 sun bariidhuma sana ta'e guyyaa tokkoof mana algaa sana buleen bariisaa baheen gale. Baheen galee naa beellaman turan. Naannoo torbee 2tti naa beellamanii torbee 2 sana gaafa naa beellaman isuma as gidduuttiin kadhannaa mana kadhannaa nan dhufee iddoo charchii kanan dhufee akkasittiin jiisamiin kana guutuusaa hidhadhee morma kootti hidhadheen dhufe. Gaafan hidhadhee dhufu asittiin namni Waaqayyoo madaraka irratti ol baasanii naa kadhatanii gaafa isaan naa kadhatanii ki gadhiisii naan jedhan. Ani yeroo gadhiisuu nan sodaadhe gaafanii ki akkasitti gadi gadhiisu ba'aama guddaa tokkotu narraa gadi bu'e. Gaafa narraa gadi bu'u asirra socho'uu nan jalqabe yeroo sana gadhiisee akkuma gadhiisee nan akkasumatti deebisee yoo hidhanne akkasumatti hin galle manatti. Nan galee gaafan beellamni gee mana yaalaa sana dhaqu harki kee si wal sii qabaa jira naan jedhani. Jalqabaaf garuu hin cita jedhanii turan ammaaf siinee laalleetu deebitee dhuftaa naan jedhan. Gaafa asii namni Waaqayyoo naa kadhatanii immoo deebi'ee dhaqu harki kee wal qabaa jira sirraan hiikamuu naan jedhan. Yaa Waaqayyo na gargaariin jedhee sirraan hiikamuu naan jedhanii jiinsamiin irratti gogeera kana guutuu jechuudha. Gaafa akkasittidhaan jiinsamiin irraa baay'ee ni wankwaakama jechuudha. Gaafa sana nan naqee beellamni kee wal qabaa jira sirraan hiikkatuu naan jedhan. Inni hiikkatu sirraa jedhanii ammas deebisanii nagashan deebi'een galee naannoo torbee 2 naa beellaman ji'aa fi waa wayiin baadhe jiinsamii sana. Jiinsamii sana kana guutuusaa baadheen gaafa torbee 2 ji'a fi waan torbee 2 sana deebi'ee dhaqu gaafa isaan irraa hiikuudhaaf ta'anii jiinsamiin irraa hiikkachuu didee jechuudha. Jiinsamiin irratti gogeen irraa hiikkachuu didee gireendarii jechuudha. Gireendarii sibiila muru isa sakkaaniiti isaan irraa muranii jechuudha jiinsamii sana hiikkachuu dideen irraati. Gaafa isaan irraa asirraa jiinsamii harka koorraa iyyuu nan sodaadhe dhugaa Waaqayyoo baay'een sodaadhe jiinsamii keessa bahee gireendariin kun na mura jedhe. Nan sodaadhe gaafa isaan irraa hiikan immoo narraa hiikanii nan galee eega guyyaa sanaati gadhiisee gaafan galuu lakkaa durayyuu isatu na qabee jira harki koo naa fayyeera yeroo jiinsamii sunarra jiruyyuu nan sochoosa. Wanta natti ulfaatu sana madaan se'anii inni lakkaa madaa miti harki koo fayyeera. Gaafa isaan narraa hiikanii dhugaa Waaqayyooti uffatas uffachuu hin danda'u tureen waa tokko gochuu hin danda'u. Gaafa isaan narraa hiikanii barrii sana ba'u uffata koo uffadhee akkuma nama fayyaattiin fataa jedheen galeen. Gaafan galuu oolee bubbuleen immoo dhuga baatadhaaf iddoo kana dhufee jechuudha. Harka keessa walitti buusaatii Waaqayyoof galata guddaa dhiyeessaa. Harki kee kun ammamiifidha kan inni utuu waan qabatin ture? Harki koo baay'ee tureera amma naannoo ji'a 3 keessa ga'ee jira jechuudha. Erga ji'a 3tii harki kee socho'ee waasii qabatee waasiin hojjenne. Naan hojjenne. Yeroo namni Waaqayyoo asii kadhatanii jalqabee yeroo namni Waaqayyoo siinaa kadhatanii jalqabee jiinsamii sana jechuudhaan guyyaa tokko eega manni yaalaa naa fidhanii guyyaa tokko hiikee gadi gadhiiseen beekun harki koo. Eega namni Waaqayyoo masitti naa kadhatanii eega harka koo gadi gallakkisee jiinsamii sanaan jechuudha.
waa barbaade gochuun nan danda'a na warraaqsa keessa bahee isatu natti ulfaata malee harki koo naaf fayyuusa itti amanee jechuudha bakka yeroo Isatu na dhaabee iddoo aarsaa nama dadhaba maqaa Kiristoosni olola ni qaba ani maafan dadhaba olola ni qaba 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 maafan dadhaba. Maaltu cabse? Fe'insa maali? fe'iisa laameraa irratti lafa dha'e iddoo magee irratti fe'anii Afrikaa hojjettaa? Maaltu irratti lafa dha'e? laameraan irratti lafa dha'e iyyuu Laameraa? Maal jedhe manni yaalaa? mana yaalaan naqe beejingiidha yookiin borishiinii taataa wayiis immoo hin beekamu naan jedhan borishiinii Maaliin fuudhamu ol? Ittiin jiru mee? ciinsamii baay'ee natti ulfaachaa jiran irratti gogee Hin baattu lammaffaa. Tika harka keessan dhugaa baatiidhaaf dhaabata jedha Waaqayyo. Waan mucaan koo baatu kana anatu baatee jirma jedha Yesuus. Kraaba diyaabaa sandaaraarabaa. Mighty name of Jesus Christ. Power. Holy Ghost. Harkaaraan si dhufeera. Amen. Yes! Sochos! 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 Na ilala? Na ilale? Ka sochos? Sochos. Deema sir. Deemi ka tere sochos adeem. Galati Waaqayyoof jira. Deemi sodaatini. Ilillee Waaqayyoof jira. Kana booda Waaqayyo kannaan jedhee lammaffoo salatu sirraa baa harka haaraa fiddee dhufte. Ameen. Bakka gammadde dhuga baatee irratti oola garra galateeffadhaa fi. ani obboleessa koo obboleettii koo dhaamsam siniif dhaamu isa namni odeessu osoo hin taane ofirratti arge waan ofii koo ofirratti argeen sinitti himaa isa kanaa jechuudha ani gaafan lafan abdii kutadhetti hin fayyu boroshinii taata gaafa naan jedhanitti as dhufee jechuudha namni Waaqayyoo ganaa kadhatanii amantiidhaan nan fudhadhee waan naan amantiidhaan inni si uume si fayyisuu hin dadhabu abdiin muriin siin jedhaani obboleessa koo obboleettii koo. Kristoosni olola ni qaba ani maaf